Akkam jirtu hordoftoota keenya kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Qophiin gombisaa ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit OMN isiniif dhiyeessa. Qophii kana karaa yuutuubii yookiin feesbuukiidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Feessaan an Salamuun Namarraati. Daawwattoota keenya baga nagaan jiraatanii kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Baga nagaan gara ONN dhuftanii isiniin jedha. Guyyaa har'aa kana keessummaa addaa qabadheetiin jiraadha. Keessummaan koo har'aa jaalle jireenyaa guddataa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti. Jaalle jireenyaan egaa har'a kan isaan dhufanii fi haala amma deemaa jiru kanarratti waa'ee adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee haaleen garaagarii fi oloolli garaagarii adeemaa jira. Namoonni hubannoo akkamiis akka isaan qabanii waliin haasa'uudhaafiti walitti dhiyaannee nu wajjin turaa isiniin jenna. Jaalle jireenya baga nagaan dhuftan. Ayyee baga nagaan nu eegde Salamoon. Hojii gaarii hojjettan dhugaa uummanni Oromoo qabu akka jirtu uummataaf qaqqabsiisuudhaaf tattaaffii gootan nan dinqisiifadha. Fayyaa ta'e ulfaadhotillee sagantaa kanarratti naaf eeruuf. Baay'ee galatoomi jaalle jireenyaa. Mee utuu hundumaatti hin ka'in amma oloolli jijjiiramaa jiru tokko adda bilisummaa Oromoo fi shanee jedhaniitu olola afuufuu jalqabaati jiran. Mee uummati keenya wanta inni shanee kana sirriitti hubatee raasaa maal shaneen kun maal akka ta'e xiqqoo ishee utuu sakaanitti hin seeniin ibsa nuu laachuu dandeessaa waa'ee isaatti kun hubachiistaame. Shanee jechuun jecha bareedaa, jecha miidhagaa uummanni Oromoo yeroo adda addaatti sirna isaa keessa, sirna bulchiinsaa ka gadaa keessatti itti dhimma bahu, ka qaalluun illee itti dhimma bahudha jechuudha. Jecha kana adda bilisummaa Oromoo itti dhimma baheera. Akkamitti itti dhimma bahee adda bilisummaa Oromoo heera ni qaba. Heera isaa keessatti aangoo kennuu qaba jechuudha. Aangoon kun akka dhaaba keessatti jaarmichi hojii isaa sirnaan taliigu raawwatu aangoo kennamedha. Aangoon kun aangoo isa mootummaan kennu otoo hin taane dirqama qabsoo walii kenninudha jechuudha. Achi keessatti korri gaafa taa'u korri sabaa of keessaa miseensota gumii sabaa fila. Miseensonni gumii sabaa of keessaa shanee gumii filu jechuudha. Shanee gumii jechuun namoota jaarmiyaa kanaa fi lafee dugdaa ta'anii hoogganan, taliigan, dameelee adda bilisummaa Oromoo qabu hunda gaggeessanidha jechuudha mataatti ta'anii. Kanaaf shanee jechuun jecha kabajaa, jecha ulfinaa Oromoon duritti dhimma bahaa jiru. Har'ammoo adda bilisummaa Oromoo keessatti qaama tokko qaama hooggana jaarmichaa qaama hooggana adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Tole gaafa. Amma gara waan itti deebina. Gara waa'ee adda bilisummaa Oromoo akkaataa inni biyyatti itti galee kanatti deebina. Adda bilisummaa Oromoo mootummaa Oromiyaa fi mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee Eertiraatti godhanii dhufanii jira. Isa mee waan irratti walii galan sana mee xiqqoo isheen ibsuu dandeessaa dhaggeeffattoota keenyaafis akka hubannoo argannutti. Waliigalteen godhamte ABO fi mootummaa EPRDF gidduutti jalqabumarraa adda bilisummaa Oromoo akka qaamni sadaffaa jiraatu dhiibaa ture. Kun irra deddeebi'amee ibsameera. Gama mootummaatiin akka qaamni sadaffaa jiraatu fedhiin hin jiru. Haa ta'uuti jijjiiramni dhufe kun wareegama adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, qeerroo Oromoo, qarree Oromoo waliigala uummata Oromootiin waan ta'eef humni jijjiirama ofiin jedhu EPRDF keessa jiru erga warraaqsa uummataa fi jijjiirama kanatti makamuudhaaf fedha qabaatanii walumaan uummata Oromoo gara dimokiraasiitti gara mirga hiree murteeffannaatti ceesisnaa. Waraanni bilisummaa Oromoo waraanuma Oromooti. Waraanni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessas ni jiru. Waraana EPRDF keessa warri yakka hojjetanii keessaa qulqullaa'anii waraanni bilisummaa Oromoo
waliin wal fudhatanii siyaasa irraa walaba ta'anii akkaataatti siyaasii fi waraanni walirraa adda bahee hojiin waraanaa kan daangaa tiksu, kan nagahummaa biyyaa tiksu, kan biyyaaf kan uummataaf amanamu malee kan paartii siyaasaaf hin amanamne akka ta'utti akka ijaaramudha waliigalame jechuudha. Kun egaa waliigaltee dhuma ta'e sana keessa jira. Addi bilisummaa Oromoo akka bilisaan karaa nagaa biyya keessatti socho'u akkuma paartii kamiiyyuu waajiraaleen qabu akka deebi'anii fi miseensoti kana dura kan ABO ukkaanfaman bakka buuteen isaanii hin beekamne akka yoo lubbuudhaan jiraatan lakkifaman, yoo lubbuudhaan hin jiraanne immoo dhugaansaa himamee maatiin isaanii uummanni Oromoo akka quba qabaatu akka ta'u, qabeenyi addi bilisummaa Oromoo kana dura saamame hundisaayyuu akka deebi'uu fi fika kana fakkaatan irratti waliigalame jechuudha. Kuni hundisaayyuu bu'aansaa nagaa waaraa fiduuf, uummata bilisoomsuuf, uummata abbaa biyyaa taasisuuf, kadantaa uummataa guutu, ka warraaqsa sanaa fi deebii kennu, ka gaaffii uummati Oromoo gaafachaa ture hundaafuu deebii kennudha jedhameeti, amanameeti waliigaltee kanatti seenamee jechuudha. Haa ta'uti waliigalteen kuni yeroodhaa yerootti gaafa sharafamuu agarree jechuudha. Sababni qaamni sadaffaa keessa hin jiraanne barbaadameefis kana ta'uudhaan mala. Bifa kanaan har'a miseensotii fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo hidhamuutti jiru. Waraana bilisummaa Oromoo irratti lolli labsameeti jira. Nagaan gama mootummaatiin waan barbaadamaa jiru hin fakkaatu. Gama waraana adda bilisummaa Oromootiin immoo nagaadhaan dhimmi kun akka furamu waan abbootiin gadaa fi dubartoonni siiqqee dhiyeessanii fudhachaa jira. Nagaadhaaf fedhii yeroo kamiyyuu caalaa agarsiisaa jira. Mootummaan garuu adda bilisummaa Oromoo dhiibuu, waraana bilisummaa Oromootti lola labsuu itti seeneera jechuudha. Waliigalteen sharafamaa jirti. Ammayyuu waraanni bilisummaa Oromoos adda bilisummaa Oromoos fedhiin nagaadhaan akka gaaffiin uummataa deebitu gochuu keessatti qooda qabaachuu fi akka gaaffiin uummataa deebitu tolchuu keessatti ammayyuu mootummaan EPRDF waan gochaa jiru kanarraa deebi'ee akka mariidhaan gara nagaatti tarkaanfatu ni barbaadamaa jechuudha. Garuu haalli har'a keessa jiramu waraanatti ceheeraa, waliigalteenis waan sharafamte fakkaatti jechuudha. Abbootiin gadaas dhiya Oromiyaa dhaqanii, jaarsoliin garaagaris gara dhiya Oromiyaa dhaqanii dhimmuma kana irratti waliin haasa'anii waanuma wal fakkaatu irratti lamaan waliigalchanii turanii jechaadha. Kana hundumtuu quba qaba. Waraanni adda bilisummaa Oromoos akka waraana mootummaatti, inni kaan immoo naannoo Oromiyaa akka eegu, inni kaan immoo inni barbaade gara qe'ee isaatiitti galu, inni barbaade immoo dabballee ta'ee akka deemu irratti waan waliigalan fakkaata. Leenjiin akka ta'u, atattamaanis immoo abbootiin gadaa adda bilisummaa Oromoos mootummaanis waan kana hojiirra oolchan akeekkachiisanii akka turanii dhageenyetti ture. Wanta kana hojiirra akka hin oolle kan gufachiise yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoo akka godhe kan jedhu lolli jira. Adda bilisummaa Oromooti immoo dhuguma karaa mootummaatti rakkinni jiru. Rakkina jiru kana sirnaan hubachuudhaa fi waan ta'isoota ta'an ilaaluun murteessaadha jechuudha. Karaa adda bilisummaa Oromootiin waliigaltee Eritiriyaa Asmaraatti raawwate sana obbolummaadhaan, amantaadhaan itti amanuun tarkaanfiilee fudhatetu jira jechuudha. Kunis maali yoo jedhame waraana 1300 ka harka adda bilisummaa Oromoo ture, ka koreedhaan hoogganamu, ka koreedhaan adeemsa wal fudhachiisa humna nagaa Oromiyaa keessatti integrated ta'u ka lafa kaawame sana guutummaa guutuutti fuudhee amantaadhaan mootummaa Itoophiyaatti kenne jechuudha. Gaafa kun ta'u waan mootummaan Itoophiyaa humna kanaaf godhe waan quubsaa hin turre, mootummaan Itoophiyaa inumaayyuu akka
hoogganoota adda bilisummaa Oromoo humna kana hin quunnamne gochuun dhimmi kun dhimma mootummaati malee dhimma keessan miti jechuutu dhufee jedhu. Dhugaadhaa adda bilisummaa Oromoo waan kana gaafa godhu dhaawataan adda bilisummaa Oromoos paartiin amma biyya bulchusi wal amantaadhaanii rakkoo danqaa siyaasa Itoophiyaa keessa jirtu kana waliin furaa akka nagaan dhalatu akka sirni dimokiraasii uummati hundi keessatti hirmaatee misooma gaggeeffatuu danda'utti gara sanatti ceehuudhaa amanuu irraate jechuudha. Haa ta'u malee wanti kun edda raawwatee booda humni waraana bilisummaa Oromoo dirreelee hunda keessa jiran akka harka mootummaatti kennamuu hawwuun ni jira jechuudha gama mootummaa Itoophiyaatiin. Sanaaf adda bilisummaa Oromoo illee irratti hojjechaa ture. Karaa nagaa isa jedhu sana irraallee abdii hin kutanne. Adeemsi yookiin immoo tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa qabaan mootummaan Itoophiyaa humna Eritiriyaa irraa gara biyya deeme sanarratti fudhate akkatti inni qabe suni ajajoota waraana bilisummaa Oromoo dirreelee kaan keessa jiranitti shakkii uumuun ni jira jechuudha. Adeemsa wal amantaatiin dhimma kana raawwachuu akkatti gufachiisee qaba jechuudha. Kanaaf haala kana suutuma ilaallee adeemsa keessa of kennisa mootummaan kun jijjiirama kanaaf qabu ilaallee itti deemna yeroon nuuf haa kennamu wanti jedhu ni ture jechuudha. Waan mootummaa Itoophiyaa sardee hin beeknu kanuma gidduutti ka'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo hooggana adda bilisummaa Oromoo hin abboomamu hin ajajamu jechuun olola facaasuutti ka'ame. Ammumaa ammatti waraanni bilisummaa Oromoo yoo hiikkate malee mooraa yoo seene malee adda bilisummaa Oromoo illee akka rakkoo qabuutti of kennisa nagaaf qabu sana dagachuudhaan amantaa amma sana irratti horatee waraana isaa isaanitti kennuu sanarree gatii itti kennuu dhabuudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti namoota koree simannaa keessa turan irratti duula gaggeessuun hidhuu fi hiraarsuu bobba'an jechuudha. Kanaaf waliigalteen kun kan gufate gama mootummaa Itoophiyaatiin malee har'allee adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan biyya keessatti sosso'ee rakkoo danqaa impaayiriitiin keessa seente kana akka furamtu ciniinsuu impaayiriitiin keessa seente jeequmsa itti adeemaa jirru kanaaf furmaata ta'uudhaaf dawaa ta'uudhaaf bakka sana jira jechuudha of kennuudhaan hoogganni kun. Tole waan lafa keessatti waraanni Eertiraa hambii galee tokko sana adda bilisummaa Oromoo kadhaqee hin daawwanne kan jedhu jira. Sana karaa isaaniitiin waan isaanii edda mootummaatti kenname kun dirqama mootummaati malee mootummaatu leenjisee hojii oolcha malee wanti isa gashuu hin jiru kan jedhanii haasa'an jiru. Akkamitti ilaaltu mee sana? Laalee dhugaadha. Mootummaan har'a biyya bulchuu akka mootummaa ce'umsaattidha ilaalama. Mootummaan ce'umsaa immoo qobaasaa waa hunda hin muru. Maaliif rakkoo keessa seenee biyyatti bulchuu dadhabuun qeerroo fi qarreen ka'anii mirga isaanii gaafachuudhaaf sababa kanaafidha hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi waltajjii dimokiraasii sana bal'isuutti seenan jechuudha. Kanaaf waa akka mootummaatti of lakkaa'an mootummaan uummanni filee bakka sana kaawwatee hin jiru har'a. Han impaayera Itoophiyaa keessatti har'a jiru mootummaa duruu ture. Ka humna qawweetiin aangoo qabate bara 1991 wal harkaa fuudhaa amma immoo gaafa rakkoo keessa seenan fuudhanii namoota afaan Oromoo dubbatan maqaadhaan Oromoo ta'an EPRDF muuduudhaan afaan faajjii uumuudhaaf waan deemanidha fakkaata. Kun jechuun maalidhaa? Har'a mootummaan jiru mootummaa ce'umsaa ka humnoota siyaasaa hunda caqasuudhaan waliin gara dimokiraasiitti ce'an malee humna hundayyuu kan muree walitti suphu anadha. Waan hundayyuu kan murteessu anadha jedhee mootummaa deemu ta'uun qabu jechuudha. Kanaaf dirree waltajjii dimokiraasii nan bal'isa gaafa jedhu
humnoota siyaasaa kaanillee caqasuu. Humnoota isaan fuudhanii itti kennan bifa kamiin yoo raawwanne wayya jedhee mari'achuu. Bifa kanaan nagaan dhufuu danda'a. Wal dhibdeen kana dura ture, madaan kana dura ture dhinaa deemuu ni danda'a. Hankanaatiin achi anatu waa hundan sii godhaa, anatu sii beekaa, waan ani jedhe fudhu jechuun kun gara wal dhibdeetti ni geessa jechuudha. Kanaaf gama mootummaatiin anumatu godhaa, anatu sii beekaa, anatu sirratti murteessaa, akkan ani jedhetti waan ani jedhe fudhadhu, anatu biyyatti sii galchee. Kanaaf anatu si bilisoomsellee jechuudha, kajeelu jechuudha. Kun dhara, dogoggora. Kani uummata bilisoomsuu danda'u uummata mataa isaati. Kani addi bilisummaa Oromoo gara biyyaatti galchellee sochii uummataa fi wareegama qaalii qabsaa'ooti Oromoo, qeerroon Oromoo baasan irraa kan ka'edha jechuudha. Kanaaf mootummaan qobaa kootiin waan na murteessaa anatu isiniif beeka jedhu gara dimokiraasiif cehuudhaaf illee abdii namaaf hin kennu, uummata caqasuu qaba, fedhii uummataa guutuu qaba, humnoota siyaasaa hundayyuu mari'achiisee caqasee waliin murteessaa deemuutu irraa eegama. Kanaaf kan isaan irraa dubbatanii anatu sii beekaa isuma akka dur baranetti yoo ta'e karaa guddoo nama hin deemsisu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Tun darbiin kan amma isaan haasaa jiran tokko waraana Eertiraatti dhufe sana keessa dhiyoo kana gadi ba'anii haasa'anii waraanni 500 Tigiroota jedhanii haasa'u. Ammam dhugaadha sun bee? Kuni baay'ee nama dinqaa. Waraanni bilisummaadhaaf falmu saba Oromoo nan bilisa baasa jedhee falmu keessa 300,000 keessaa 500 Tigreedha jechuun baay'ee nama saalfachiisa jechuudha. Dhugaadha waraanni bilisummaa Oromoo dachee Oromiyaa mara keessaayyuu itti hirmaata. Ijoolleen raayyaa, ijoolleen walloo keessatti hirmaatu. Mirga isaaniiti. Isaanis Oromoodha. Ijoolleen Ituu, ijoolleen Siikoo Mandoo, ijoolleen Afran Qalloo, Humbannaa, Maccaa, Tuulamaa, Boorana hundi isaanii Gujii, Karrayyuu hundi isaanii keessatti hirmaatu. Oromoon guddaadha. Oromoon saba ammataadha jedhu isaanu. Humnooti yookiin immoo sabootiin waliin cunqurfaman ka Sidaamaa, Beenishaangul, Gaambellaa ka waliin hojjechaa turrellee ni turani jechuudha. Yoo akkasaan jedhan kana otoo hin taane namoonni muraasa baay'ee bicu ta'an ka ummatoota cunqurfamoo keessa waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraatan jiraachuu ni malu. Kun haaraas miti. Dur karaa dhiyaallee Gaambellaa ka akeeka adda bilisummaa Oromootti amanan nu waliin lolaniiru jechuudha. Kun rakkoo miti. Garuu inni waraanni 500 Tigreedha jedhan beekaa. Uummanni jibba TPLF irraa sababa qabuuf addi bilisummaa Oromoo TPLF waliin hojjeta isa jedhan fakkeeffachuuf yoo ta'e malee har'allee TPLF waliin hojjechaa jiru. Mootummaa Itoophiyaa OPDO ta'uu isaa ni beekama. TPLF waliin addi bilisummaa Oromoo hariiroo nagaa waliin qabaatee hin beeku. Hariiroon isaan waliin qabaachaa turre hariiroo lolaati. Amma akka EPRDFitti sababa walitti dhufameef nagaadhaan gara biyyaa mootummaa waliin seennee jirra. Isaanummaan ka waliin jiran, ka paartii tokko keessa jiran, ka harka wal keessa naqatanii deemantu kijibaan uummata afaan faajjessuuf jecha waraana bilisummaa Oromoo keessatti humna Tigreetu jira jedhu fakkeeffachuuf haasa'u malee kun dharadha jechuudha. Gaarii adda bilisummaa Oromoo akkasii jedhanitti walii galtee duraan irratti walii galame sana ammayyuu adda bilisummaa Oromoo hojiirra oolchuudhaaf qophiidhaa kan jedhu irratti mee gabaabsitanii yoo dubbattanii achumaan itti dabalii yoo amma kaleessaaf moo dheengaddaa abbootiin gadaa fi warri siiqqeessii propoozaalii dhiyeessanii jiranii karaa adda bilisummaa Oromootiin fudhataniiru karaa mootummaan amma dhaga'amne mee kana lamaan akkamitti ilaalta? Adda bilisummaa Oromoo yoomiyyuu taanaan karaa nagaa qabsoo gaggeessuuf qophiidha. Kun immoo maalirraati? Amantaa uummata keenya irraa qabnu irraa ka'aa jechuudha. Kun jechuun haqa qabna,
dhugaa qabnaa, uummata rakkate qabnaa, haqni qabnu sun dhugaadhaa ni injifata ni moo'ata jenneeti amanna jechuudha. Kanaaf karaa nagaa deemnee injifachuu ni dandeenya. Haa ta'uuti karaa mootummaa Itoophiyaa fedhiin sun hin mul'atu. Mootummaan Itoophiyaa gaafa adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti afeeru akkatti adda bilisummaa Oromoo ilaalee fi har'a gaafa adda bilisummaa Oromoo gara biyyaa gale akkatti inni adda bilisummaa Oromoo ilaalaa jiru gargaridha. Dur adda bilisummaa Oromoo otoo gara biyyaatti hin galiin hojii siyaasaaf jaarmiyaa harka lafa jalaan hojjeta, raawwata biyya keessatti. Gaafa fulbaana 15 uummanni Oromoo bifa sanaan gaafa adda bilisummaa Oromoo simatu humna mootummaa EPRDF baay'ee rifachiiseera. Akkatti Oromoon wal qindeessee jiru. Akkatti wal ijaaree jiru suni humna mootummaa EPRDF qofaa otoo hin taane humnoota Habashaa ka wal ijaaranii sirna bara darbe nutti deebisuudhaaf tattaafatan hundallee rifachiisee jira jechuudha. Kanaaf yoo karaa nagaa adda bilisummaa Oromoodhaa fi akka bilisa ta'ee biyya keessatti socho'u yoo hayyamneef adda bilisummaa Oromoo yoo sirnaan filannoo irratti hirmaate nu injifataa, aangoo biyyittii ni fudhataa, rakkoo uummata Oromoo ka cunqurfame ni furaa, Oromoon biyya isaarratti abbaa ni ta'a. Gaafa sun ta'e immoo nuti waan saamnu ni dhabnaa. Yakka kana dura raawwannee fi gaafatamuuf deemna. Kanaaf du'a keenya waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo sababa barbaade itti funaanne olola irratti oofne dhabamsiisuudhaa qabna ejjennaa jedhudha qabu jechuudha. Kanaaf warri hojiin abbootiin gadaa hojjetan baay'ee dinqisiifamuu qaba. Dubartoonni Oromoo siiqee qabatanii mootummaa gaafatan, adda bilisummaa Oromoo gaafatan dinqisiifamuu qabu. Hojii sanatti itti fufuu qabu. Akka nagaan bu'u hojjechuun barbaachisaadha. Adda bilisummaa Oromoo ammallee yoomiyyuu karaa nagaa hojjechuudhaaf qophiidha. Yoo karaa mootummaa fedhuun sun dhiibamuu fi irratti duulamuun itti dhufe immoo of ittisuuf dirqamaa jechuudha. Of ittisuun mirguma dhalootaan jirudha. Kan kanarraa hafe amma dhumaattu uummanni Oromoo fi ABO'n wal keessa seenanii karaa nagaa qabsoo isaanii gaggeessanii biyya isaanii irratti aangoomuuf, biyya isaanii qabeenya isaanii irratti abboomuuf, biyya isaanii irratti of bulchuudhaa fi hawwii qabu sana jabinaan itti fufuu jechuudha. Baay'ee gaarii. Hooggantoonni adda dhaabolee siyaasaa kan biraa ta'anii iddoo biraati yoo galan tokko gadi ba'anii waraanni kun eessa ture yeroo Oromoo rakkachaa ture maal gochaa ture har'a maaliif lolaa ammoo bilisoomne irraa jedhanii kan haasa'an jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoo eessa ture yeroo saname? Baay'ee nama dinqaa. Waraanni bilisummaa Oromoo hidda nyaachaa, rakkachaa bosona keessa ture. Baruma isaan impaayera sana keessatti qooda fudhachuu hin dandeessanii jedhanii dirree nagaa, dirree dimokiraasii sana cufanirraa eegale bosona Oromiyaatti wal ijaaraa, wal jabeessaa ture jechuudha. Finciluma Oromoon gaggeesse bakki irraa kaatu dirreedha. Ansitti mani bara 2004 gara dirreetti hin bahe diddaadhuma biyya keessaa cime jennaan hiriyoonni koo hidhaman jennaan achirraa sababa dhaamsanaa dhaamanii fi biyya keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf gara dirreetti bahuun dirqama ture. Dirreetti bahee leenjii fudhadhee kun 2004 beeki. Leenjii fudhadhee korarratti hirmaadhee dirqama jaarmiyaa biyya keessaa ijaaruu fudhadheen bobba'e jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo fi
qeerroon bilisummaa Oromoo ka harka wal keessaa qabanidha. Qeerroon bilisummaa Oromoo gaafa biyya keessatti jiraachuudhaan dadhabu gaafa ajjeefamuu fi adamfamu gara dirreetti ni sosso'a jechuudha. Dirreen kun bakkatti leenjii fudhattee karaa nagaa gaafa dadhabdu karaa of ittisaa uummata kee dhugaa qabdu akeeka qabdu ittiin hubachiistu gara sanatti deemtaa jechuudha. Kanaaf gaafa qeerroon socho'u kan sochoosaa ture eenyu? Adda bilisummaa Oromoo. Eessarraa leenjii kenne? Dirreetti ijoollee baase. 2005-6 gaafa sochiin fincila diddaa gabrummaa ture. Ijoolleen Oromoo barattoota Oromoo Yuunivarsiitii dirreetti dacha'an hedduu danu. Jaalmarroon illee isaan keessaa nama tokko jechuudha. Kanaaf namni kaleessa qeerroo ta'ee qabsoo gaggeessaa ture, warraaqsa gaggeessaa ture, har'a dirree jira. Fakkeenya marroo mataa isaa fudhachuu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf kan warraaqsa sana gaggeesse qeerroo bilisummaadha. Kan irraa leenjii fudhachaa ture waraana bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoodha. Gaafa sanas kan sochii kana gaggeesse qeerroodha. Kan har'as warraaqsa kana keessa jiruu fi waraana bilisummaa Oromoo ta'ee socho'u adeemsa mootummaan EPRDF ammatti jirurraa shakkii qabu kunis qeerroo kaleessa, qeerroo har'aa fi waraana bilisummaa Oromoodha jechuudha. Tole gaa mi'a kaastee turte waa'ee jaalmarroo kaastee turte. Maqaa dhoofte utuu sattaanatti hin dhabinni waa'ee jaalmarroo waan dhiyeenyatti waan beektu akka beektu dhageetiin jira. Liidarshiippii isaa naamuusi isaa maal akka inni fakkaatu jaalmarroon eenyu mee waa'ee isaa gabaabsitee nutti mul'isa. Yaa jaalmarroon akkuma sila sii tuquudhaa yaade sochii barattoota Oromoo keessatti nama hirmaachaa turedha. Bara 2004 barnootarraa ari'ame. Gara dirree kibbaatti deemee leenjii fudhate. Ani yeroo sana dirree kibbaa tureen bobbaha dirqamaaf jechuudha. Sana booda inni eddan ani hojii ka biyya keessaa jalqabee gara biyyaatti deebi'ee quunnamtii waliin qabaachaa turre jechuudha. Sana boodas haalli biyya keessaa ammas jabaannaan gara dirreetti deebi'ee dirreetti ammas gaafa 2008 jijjiirama jedhanii jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo keessatti hookkarri gaafa dhalatu bakka sanarraa socho'ee gara naannoo Ugaandaa ture. Sanarraa deebi'ee ammas gara Eertiraatti deemee nama leenjii fudhatee uummata Oromoodhaa fi qawwee qabatee har'a bosona jiru ka ajajaa waraana bilisummaa Oromoo dirree dhiyaate jechuudha. Nama akkamiiti yoo jettee na gaafatte jaalmarroon tokko nama sabboonaa, nama ofirratti abdatu, of danda'ee waa hojjechuu danda'u, nama haqa jaalatu, nama madaalawaa, waan itti kennite akka ati jetteen olitti raawwatu, nama amanamaa, nama integriitii qabu, nama guutuu namummaa qabu, nama dubbii fagootti argu, nama qara gamna waan itti amane tokkoo fi gatii baasu goota warraaqa qabsaa'aadha jechuun ni dandeenya jechuudha. Tole gaa amma gara waraanaa gara dhiyaa jirutti amma karaa Gujii waraanni rakkinni jira, karaa Bahaas jira, karaa dhiyaas jira. Keessumaayyuu gara Gujiidhaaf gara Bahaatiin waraanni adda bilisummaa Oromoo nama saamaa, nama ajjeesaa, baankii cabsaa kana godhanii walolaa guddaa irratti fufaa jiru. Mee naamusi adda bilisummaa Oromoo dhuguma waraanatu gochaa jiramoo maqaa waraanaan kan socho'anii adda bilisummaa Oromoon socho'anii kan nama saamantu jiramoo maalli wanti kun xinnoo isheen qulqulleessitaa? Gaariidha. Wanti akkasii kun ni haasawama. Waan kana gochaa kana abbaa raawwatu baruun baay'ee nama rakkisa. Bakka amma yakkooti kana fakkaatan hojjetaman jedhaman keessa waraanni mootummaa EPRDF kana dura TPLF ijaarrate kaarra OPDO'n irratti yookiin ODP'n nan ajajaa jedhan kuni naannoo sana bal'inaan jiru. Kumaatamaan
faca'anii jiru jechuudha. Gochaan kun yeroo raayyaan ittisa biyyaa ka TPLF ijaarte kan dura jechuudha otoo bakka sanatti hin bobbahin ture rakkin akkasii hin turre takka. Siviilii irratti yoowwaa boombiin konkolaataa minibaasii irratti gaafa dhoowwu ni agarra. Kun yoom ta'e edda raayyaan ittisa biyyaa gara sana socho'ee boodadha. Baankiin saamamuun kan dhagahamaa jiru edda raayyaan ittisa biyyaa naannoo sanatti bobba'ee boodadha jechuudha. Waan baay'ee nama dinqu namni waan lubbuu ilmaan Oromoo nagaa naannoo sanatti badaa jiru homa tokko otoo hin dubbatiin yoowwaa baankiin saamame jedhamu immoo baay'ee isa qirqiruu fi isa guutuu mul'ata jechuudha. Lubbuu ilma nama tokkorra qabeenya baankii tokko keessa jiru caalchifachuu faatu mul'ataa jechuudha. Kuni akka mootummaattis yoo ilaaltu taate sirrii miti. Maaliif yoo jenne jalqaba mootummaan tokko kan inni gochuudhaa qabu nageenya sabasaa tiksu. Sabni akka nagaadhaan oolee bulu, akka oolee galu tolchuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Kanaaf yeroo raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana hin jirretti uummanni nagaa qabu. Gaafa raayyaan ittisa biyyaa naannoo sanatti duulu rakkoo guddaa keessa seenuun maaliif isa jedhu yoo ka deebisuu dandeenye eenyu gochuu akka danda'u hubachuun nama dandeessisa jedhu. Dhugaa dubbachuuf taanaan baankii saamuu fi humni waliigalee 15 ta'ee ni godha. Biyya alaa bakka adda addaatti ni agarta. Dirqama waraanni bilisummaa Oromoo yookaan leenjii waraanaa qabuutu godhe jechuu gara sanaatti nun geessu. Naannoo sanatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo ni jira dhugaadha. Garuu naamusni waraanni bilisummaa Oromoo qabu qabeenya uummataa, lubbuu uummataa, nageenya uummataa kan tiksu, kan kunuunsudha malee ka qabeenya uummataa saamuu barbadeessu, ka lubbuu uummataa balleessu akka hin taane jala sarareessitti himuu nan danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusni isaa ka sibiila caalaa jabaa akka ta'ettis qubanan qaba. Tole achuma amma tokko kanuma karaa mootummaatiin ololli gaggeeffamu tokko dheengadamma yoo hordoftee ta'e hin beeku Jeneraal Ujuluu kan jedhanii paarlaamaa Itoophiyaatti gadi ba'ee haasaa ture jechaadha. Isa baankii saamuu qabaatu hin ta'in uummata saamanii isaan warraa nyaatanii dhumarratti hindaaqqoo fa'aa nyaatanii maal waan inni haasa'ullee I don't know namaallee hin galu garuu ammami naamusa sana dhuguma dubartoota reepii gochuun nama ajjeesuun caakkaatti nagaa isa nama ajjeesuun dhuguma adda bilisummaa waraana adda bilisummaa Oromoo sanaan godha. Dhugaa dubbachuuf otoo anarraa miti uummata naannoo sana jiraatu bilbiltee gaafatte. Waan haasa'amu kun maal akka ta'e sirnaan qixeessanii sitti himu. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana jiru nagaa uummataa tiksu, tasgabbeessu. Bilisummaan kan argame naannoo sanatti ture otoo raayyaan ittisa biyyaa gara sanatti hin deemin. Edda raayyaan ittisa biyyaa gara sana deeme waan amma jettu kana ofumaa raawwatu. Nama miti, nama qofaa miti ka rasaasaan rukutan, bineensa rasaasaan rukutu. Loon saawwan qabeenya namaa rasaasaan rukutu. Mana namaa ni gubu. Dubartii namaa ni gudeedu. Kana ka raawwachaa jiru eenyu? Waraana mootummaa ka EPRDFin amma hoogganamaa jirutu kana godha. Gaafa kana godhanii waan ofii isaanii raawwatan kana deebisanii waraana bilisummaa Oromoo irratti haqatanii olola oofanii jibbiinsa akka waraanni bilisummaa Oromoo irratti sadarkaa hawaasa naannoo sana hin jirreetiin irratti bifa sanaan hubatamu tolchu yoo taate malee uummanni naannoo sana jiru waraanni bilisummaa Oromoo maal akka ta'e akkamiin akka socho'u qixeessee beeka. Inumaayyuu gaafa waraana Beenshaangulii fi Oromoo gidduu ture sana waraanni bilisummaa Oromoo deemee tarkaanfii fudhate humna poolisii waliin
yawwaa warri humna uummataa fi poolisii gara mana isaanii galanii sireerra ciisani. Waraanni bilisummaa Oromoo gara daggalaa deemee qawwee isaa fi dhagaa boraafateetti ciisa. Kana uummanni qixeessee ni beeka. Waraanni bilisummaa Oromoo sababni achi jiruu fi garaasaa guutachuuf miti. Garaa guutachuuf otoo ta'ee mootummaa amma jiru inumaayyuu kawayyaanii waliinuu ta'ee nyaachuuf dhuguu hin dadhabu. Warri mootummaatti dhiyaatanii gabroonni keessa kan aangoo qabanne jedhani kan itti fakkaatu kana ijoolleen Oromoo bakka sana jirtu waan kana raawwachuu hanqatan yookiin haga isaanii gahuu dadhabanii miti. Kaayyoo akeeka uummata Oromoo isa guddaadhaaf qaban sanatu isaan qabee rakkatanii itti cichanii uummata kana dammaqsanii dhugaa uummata kanaa uummata biraan gahanii uummata kana injifannoodhaan gahuu waan barbaadaniifidha bakka sana jiru. Kanaaf qaananii keessa hin jiranii sanas hin barbaadanii agabuu bulanii hidda mukaa nyaatanii uummanni fedhii isaatiin kagoodhuu irraa kan hafe waa tokkoyyuu dirqisiisanii uummatarraa wanti fudhatan hin jiran. Inumaayyuu haasaa namichaa yoo ka ilaaltu taate qalanii fi waliin sirbanii jedha. Qalanii fi waliin sirbanii taanaan fedhinnaatiin godhaniif jechuudha. Waraanni isaanii hoo dirqee nama ajjeesee irraa fudhata. Rasaasaan horii rukuteeti irraa qalata. Naamusni ittisa biyyaa jedhamu sunii fi waraanni bilisummaa Oromoo qabanii ka walirraa fagoo kanaaf immoo ragaan uummatuma naannoo sana jirudha. Kana yoo qulqulleessuu barbaadame itti bilbilanii uummatuma naannoo sanarraa adda baasuun ni danda'ama. Namichi paarlaamaa irratti bifa sanaan haasa'u madaala kamiinuu haasawaa paarlaamaa sana gitullee haasa'e jedhee hin yaadu. Paarlaamichi kan kijibaayyuu ta'u gurruma namaafuu baay'ee nama quuqaa namatti hin tolu. Ammoo namichi waanuma kolfaa ta'e malee waan uummata keessatti waan uumallee qabanatti hin fakkaatu. Yaa gaarii amma waraanni banameera. Waraanatti bananii jiran gara dhiyaattis, gara karaa gujiittis, karaa bahaattis. Waraanni minnaa fudhatti gara Amaaraatiinis kan hidhatanii jiran baay'eetu jira. Tigraay keessaati illee amma dhiyooma kana gadi ba'anii yeroo mootummaan waraanni raayyaa ittisa biyyaa akka Tigraay keessaan ba'anii kan ittisantu jiru hidhatanii jiru. Baay'inaan maaliif edda waraanni adda bilisummaa Oromoo amma kana naamusa qabaatee uummata wajjin jiraatee uummata iyyuu edda ittisa ta'ee olaantummaa seeraa jecha jedhuutiin waraana bananii jiran jechaadha. Maaliif reen isaan amma kana hundumaa addaan baasanii waraana adda bilisummaa Oromootti waraana banuuttanii yaaddu reessu? Gaaffii bareedaa fi qulqullaa'uu qabudha kuni. Amma ijoolleen Oromoo namoonni Oromoo aktivistoota yookiin maanguddoota yookiin aartistoota hubannaa gahaa otoo hin qabaatiin lolli amma deemaa jiru ilmaan Oromoo gidduutti ta'aa jira jedhanii amanantu jiru. Kuni akka kootti ilaalcha dogoggoraadha. Lolli amma ta'aa jiru lola ilmaan Oromoo gidduu otoo hin taane ilmaan Oromoo gaaffii Oromoo Oromummaadhaan bu'uuramee deemu aangessuudhaaf deemaniif dantaa Oromoo tiksuudhaaf deemaniif namoota impaayera Itoophiyaa durii ka keessatti Oromoon habashootaa fi qawwee baatu ka keessatti dantaan Oromoo hin tikfamne ka afaan isaanii dubbatee aadaa isaanii gaggeessee of dagatee keessatti jiraatu dhaabuudhaaf deeman kana gidduudha jira wannoon walitti bu'iinsi. Maal jechuudha har'a ijoolleen impaayera Itoophiyaadhaa tiksuudhaa barbaadan waraanni kun akka gaggeeffamuu barbaadu. Maal jechuudha adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan biyya sana keessa jiraatee yoo dorgome akka injifatuu fi aangoo abbaa biyyaa ta'u Oromoo aangessu ni beeku jechuudha. Kanaaf maaltu ta'a uummanni Oromoo qabeenya isaa hansaa godhatee
qabeenya saamsisuudhaaf hin deemu jechuudha. Gaafa kun ta'uu humnooti kun aangoof bakka hin qaban bakka hin argatan bakka hin qaban aangoon argatan jechuudha. Aangoomuuf hin deeman. Saamiinsa kana dura baran sanas argachuuf hin deeman qabeenyas jechuudha. Sababa kanaaf amma mooraa kana akka kanatti ilaaluu dandeenya. Mooraan EPRDF, TPLF dabalatee jiru waraanni kun akka gaggeeffamu barbaada. Adda Bilisummaa Oromoo bifa sanaan simatamuun rifachiiseera. Warri Arbanyooch Gimbaar Gimboota Sabaat jedhamanii fi warra Itoophiyaa tokko taasisnee siyaasi eenyummaa sun dhabamee siyaasi gaggeeffamu nama dhuunfaa irratti mirga nama dhuunfaa irratti dhaabbatee ta'uu qaba warri jedhan hundi isaaniitu faallaa Adda Bilisummaa Oromoo dhaabbatanidha. Adda Bilisummaa Oromoo dachee yookiin dirree dimokiraasii baname jedhame sana keessaa baasuudhaaf barbaadu. Kanaaf Adda Bilisummaa Oromoo yookiin uummanni Oromoo yoo hidhate yoo dantaasaa tikfate dantaa isaaniitu miidhama. Naannoo Amaaraatti waa namni hidhatu muummicha ministeeraa san dinqu. Naannoon Tigraay haga funyaanitti hidhatee waa ittisa biyyaa ka Itoophiyaa inni hoogganu karaa irratti dhaabee gaafatu homaa tokko san dinqu deemee dhuma rakkoo kana nagaadhaan fura. Lubbuun naannoo sana kabajaa qabdi, gatii qabdi. Hankeenya gaafa ta'u garuu bosona keessatti deemanii adamsanii fixuu filatu. Maaliif? Dantaan EPRDF tikfamuu barbaachisaadha. Maaliif? Namoota kana kan filee aangoomse EPRDF waan ta'eef dirqama EPRDF itti kennu hunda isaayyuu ni guutu. EPRDF irraa immoo amma humnoota tokkummaa Itoophiyaa jedhaman ka Gimboota Sabaat, Arbanyooch Gimboota Sabaat dabalatee hundi isaaniitu akka siyaasi eenyummaa dhabamuu barbaadu. Isaan qofaa miti. Warri Adda Bilisummaa Oromoo keessaa achi bahee siyaasa lammummaa gaggeessuu malee siyaasa eenyummaa sabummaa irratti hundaa'e gaggeessuun gatii hin qabu jedhan gadi bahanii tiiviitti yawwaa Adda Bilisummaa Oromoo xiqqeessan haqeessan mul'atu jechuudha. Hundi kun deemee ilaalcha siyaasaa isaan qaban irraa ka'ee ilaalcha siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo impaayiritii sana keessatti gaggeeffamu dhiibuudhaaf hawwii fi fedhii uummata Oromoo qacaleetti hambisuudhaaf Adda Bilisummaa Oromoo irratti duuluu fi waboo dhabamsiisuuf tattaafachuun ni jirti jechuudha. Kun abjuu hin danda'amnedha. Maaliif? Akeeki Adda Bilisummaa Oromoo uummata Oromoo guddeessa biratti fudhatameera. Qeerroon bilisummaa Oromoo har'a dammaqeera. Dammaqee Adda Bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriiree harkaanfachuudhaaf fedhii guddaa agarsiisaa jira. Akeeka sana ajjeesuudhaaf jarri kun uummata Oromoo hedduu kitilaatiin wareeguututti jira jechuudha. Kan kun immoo tasuman ta'u Oromoon ofirraa ittisuudhaaf dandeettis fedhiis itti qaba. Kanaaf duulli jiru ilmaan Oromoo gidduutti otoo hin taane fedhii Oromoo tiksuuf fedhii Oromoo dabarsanii kennuu gidduudha jira jechuudha. Gaariga amma isarratti hundoofnee minnaa si gaafate tokko sillaati iyyuu kaasee turte waa'ee mirga ofii murteeffachuu kan jedhu namooti kaasan tokko jiru. Adda Bilisummaa Oromoo akkamitti ilaalama waa'ee mirga ofii murteeffachuu kan yeroo ammaa kana? Yeroo kamiyyuu taanaan mirga hiree ofii murteeffachuun waan yeroon itti darbu miti. Wanti kun sadarkaa addunyaatti international convention irra jira. Sababa sana irra jiraateef qofaa otoo hin taane uumamaan mirga namaa kennudha. Mirgaa fi yookiin hiree koo anatu ofiif murteeffachuu qaba. Kana uumamuutu naa kenne. Namni biraa dhufee hiree kan koo anatu sii murteessa yoo naan jedhe fudhachuuf hin deemu. Akka nam tokkotti akka jireenyaattis akka sabaatti eenyummaan ani qabu dilbiin ani
saba tokko saba koo waliin kaawwadhe sana nan tikfadha jedhee ka hiree koo murteeffachuun natti jiru anaaf saba na waliin jirudha jechuudha. Yoo kana kabajuu hin dandeenye seera dimokiraasii yookiin immoo akeeka dimokiraasiin ittiin masakamu hunda cabsitaa jechuudha. Namni tokko ofirratti murteessu, maatii isaa irratti murteessu, hawaasa naannoo isaa irratti murteessu, saba isaa irratti murteessu, of keessaa hooggana baafachuu, sanaan immoo buluu jechuudha dimokiraasii jechuudha. Kun yoo ta'e nagaan jira, haqni jiraata. Yoo kun hin taane naannoo biraatii namni tokko dhufee abaluu siyaa bulchu yoo jedhee gubbaadhumarraa namoonni baranni jedhan yookiin immoo dantaa isaanii tikfachuudhaaf barbaadanii waa katabanii seera kanaan buli jedhanii yoo sitti erganii sun immoo dantaa kee ni miidhaa yoo ta'e jalqaba ati irratti walii hin galle yoo taate wanti kun seera ta'ee si bulchuu hin danda'u. Olaantummaa seeraa inni jedhamu sunis hin hojjetu jechuudha. Seerri jalqaba uummataan bahuu qaba. Wanta ofii kee baafattee qaama immoo seera yookiin heera kana hojiitti naa hiiki jettee filatte tokkotu waan ati itti kennite sana hojiitti sii hiika jechuudha. Haala sanaan mirga mataa kee, hiree mataa kee, ofii kee murteeffachaa deemta. Gaafa sana qalbiin kee bilisa argata, itti gammadda, nagaan jiraata. Yoo sun hin taane garuu yoo namni hiree mataa isaa ofii isaa murteeffachuu hin dandeenye hin aara, hin cunqurfamaadha jechuudha. Nagaa hin qabu, ofii isaa immoo yoo hin gammanne, nagahummaan ittiin dhagahamne hin fincilaa. Kana naa deebiseedha gaaffii gaafata, gaaffiin isaa gaafa deebifamuuf immoo diduu qawwee kaasee falmata. Kun nagaa dhorka jechuudha. Kanaaf mirga hiree murteeffannaa saba tokko kabajuun yoomiyyuu bakka kamittuu waan yeroon irra darbu dulloomu miti jechuudha. Kanaaf sanatti ammallee adda bilisummaa Oromoo itti cicheedhuma mirga hiree uummata Oromoo guutuutti fiixa baasuudhaaf ni hojjeta. Gaarii gara waraana dhiyaatiin amma yeroo kana akkuma xiqqoo qabdu helikoophitarii garaagariitiin waraanaa jiranii humna waraanaa guddaadhaan karaa lafaatiis geggeessaa jiranii. Waraanni adda bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n haala maalii keessa jira? Akkamittiin resiistii gochaa jira waan kana? Lolli lolamaa jiru waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti beeki. Uummata Oromoodha lolaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa kan lolaa jiru uummatadha. Uummanni naannoo sanaa waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana jiraachuudhaan nagahummaan itti dhagahameera. Bilisa akka baheetti fudhateera. Gaafa waraana bilisummaa Oromoo jalaa tuqamu kan jalqaba fuuldura dhaabbatee mormu karaa cufu uummata kanadha beeki. Amma raayyaan ittisa biyyaa jedhamu kuni kan ajjeesaa jirullee irra guddaan uummatadha. Magaala keessa deemanii kagoolan uummatadha. Kan gudeedan uummatadha. Uummata kana inumaayyuu helikoophiteraan irra deemanii itti dhukaasanii gara bosonaatti dhiibaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana jiru barnoota leenjii waraanaa ni qaba, meeshaa ni qaba, ofirraa ni ittisa. Inumaayyuu sakatta'uudhaaf deemanii irra guddaa ka rukutamaa jiranii raayyaa ittisa biyyaati. Amma isaan magaaluma keessa naannahuuni uummata gooluurraa kan hafe gara waraana bilisummaa Oromootti deemuuttuu hin jirani. Sodaatu lubbuutitti mi'aa kanaaf karaa qilleensaa loluu filataniiru. Karaan qilleensaas kennataa miti. Bosonatu jira. Topograafiin yookiin lafti isaa kennataadha. Sanaanis injifachuuf waan deeman miti. Waan nama ajaa'ibu lola kana kan jalqabes isaanuma, kan itti miidhamaa jirus isaanuma. Lolatti seenuun isaaniif dhimma jireenyaaf dhabamaa ta'ee mul'ateera jechuudha. Maaliif kan aadaan isaan baratanii
aadaa aangoo qabatanii akka barbaadan murteessu yookiin immoo nama aangoo qabate sana jala hiriiranii buluudha. Sanatu baay'ee isaan rakkisa. Barootan haga ammaa kana waan isaan raawwatan sun hirriba isaan dhorka. Kanaaf aangoo sana dhabuudhaa hin barbaadan. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana jiru immoo amantaa irraa waan hin qabneef of ittisuuf murteeffateera. Bifa kamiinuu yoo itti bobbahan of ittisaa of jiraachisuun isaaf waanuma jiraachuuf dhabamuu waan ta'eef sana inuma godhaa jechuudha. Kanarraa gara furmaataatti otoo deemanii isaaniifi wayya. Waraana isaanii naannoo sana jiru otoo guutummaatti baasanii, uummata naannoo sanaa otoo caqasanii, jaarsolii abbootii gadaa fi dubartoota siiqqee otoo caqasanii, adda bilisummaa Oromoo waliin otoo haasa'anii, nagaa buusaa, uummatis waraanni bilisummaa Oromoos, adda bilisummaa Oromoos mootummaan amma waraana bobbaasee jirus wal marihataa, wal dhaggeeffataa otoo deemanii wayya malee waraanni bilisummaa Oromoo homaa ta'uuf hin deemu. Otoo waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana jiru otuma isaan humna ittisa biyyaa hundayyuu itti bobbaasanii itti duulanii dhabamsiisne iyyuu jedhani waraanni bilisummaa Oromoo hin biqila beektaa. Kitilaa ta'ee biqila yoo akkuma dhabamsiisan. Maaliif? Dhimmicha sanatu jira. Dhimma Oromummaa sanatu jira. Gaaffii mirga hiree murteeffannaa sanatu jira. Gaaffii akka namaatti kabajamanii biyya ofiirratti jiraachuu sanatu jira. Gaaffii qabeenya ofiirratti abbaa ta'uu sanatu jira. Gaaffiilee sana deebisuu irratti otoo fuulleeffatanii gaariidha. Inni kun isaaniifillee gaariidha. Oromoofillee gaariidha. Nagaa waaraa buusuu ka barbaadan yoo taate, cehuu barbaadan yoo taate, gaaffii sabaa deebisuu malee waraanaan uummatatti fi waraana bilisummaa Oromootti gamuun falamiti. Addi bilisummaa Oromoos hin dhabamu bara baraan jiraata bifa kanaan yoo deeman. Gaarii ammas gara Jeneraal Ujulluutti si deebisa. Engadee yeroo haasa'u tokko waraana adda bilisummaa Oromoo magaalaa keessaa baasaati jirra. Magaalaa keessaa edda baafne booddee rukunnee balleessuudhaaf itti qophaa'aa jirra. Waan hundumtuu qophaa'aadha jedheetu haasa'a jechaadha. Waraana adda bilisummaa Oromoo balleessuun hin danda'ama. Yoo hin danda'amu ta'e waraanni kun amma adda bilisummaa Oromoos mo'ataa ta'ee bahu yookiin immoo mootummaanis mo'ataa bahee ta'uu hin danda'a lamaanuu kana gidduutti waraanni kana inni akkasitti hubattee yaaddu. Waraana bilisummaa Oromoo otoo dhabamsiisuu danda'anii gaafa 1991 humni guddaan mooraatti galee gaafa faca'e sana booda immoo gaafa Somaaliyaa keessaa sosso'amaa ture wareegamni bahe gaafa Eritiriyaa irraa humni bobbahee qabame jedhamee ololamaa ture. Marraa hedduu adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisneerra, waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisneerra jedhanii miidiyaa irratti haasahaa bayani. Ganna 27. Ammas dhabamsiisuuf deemna. Magaala keessaa baasneerra, gara baadiyyaatti galchineerra, achii boodanii dhabamsiisnaa jedhu. Waan kana dura gochuu dadhaban, kana dura dhaadatanii findee, kana booda raawwatee jedhanii ammas deebi'anii irraa haasa'an kana seenaadhuma darbe irraa barachuu dadhabuu isaanii yoo ta'e malee waan adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu hin danda'amu. Inumaayyuu yoo waa tokko ajjeesan 100 ta'ee lata beekta. Inuma dagaaga, inuma jabaata malee ajjeesuudhaan injifachuuf hin deeman. Yoo ilmi Oromoo tokko du'u sababni inni itti du'eef sun maaliif inni jedhu sammuu uummataa keessatti gaaffii guddaa kaasa. Akeeki sun sammuu uummataa qabachaa deema. Akeekni sun bal'achaa deema. Goonni saba kanaaf jiraachaa deema. Sabboonummaan ititaa deema. Sun immoo furmaata waaraa fiduudhaaf humna ta'uun akka barbaachisu wal amansiisuutti deema. Sun qawwee kaasuuf adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gabbisuutti deema malee dhabamsiisuutti hin deemu. Kanarraa gorsaadhuma hin qabaniif yoo ta'e malee humnaan Oromoo injifachuun hin danda'amu. Inumaayyuu irraa barachuu dadhaban malee marraa hedduu
command post labsanii Oromoon du'a sodaachuu dhiise taankii dura harka qullaa dhaabbatee humna TPLF yaaddessee gara tooftaa biraatti akka tarkaanfatan isaan godheera. Kanaaf ajjeesuun yookiin humnaan Oromoo injifachuu hin danda'ani. Kanaaf isaan amma tooftaa Oromoo qooduu sanaatti waan deeman fakkaata. Isatti dabalatees humnaan itti duulutti jiru kun immoo furmaata hin ta'u waraana bilisummaa Oromoo yoo jabeessa malee hin laaffisu. Maaliif yoo jette akkuma sila siin jedhe qeerroon bilisummaa Oromoo gaafa magaala keessa socho'ee nagaadhaan sagaleen isaa dhagahamuudhaan dadhabu gaafa gara lubbuutti barbaadamu hidhamuuf barbaadamu gardirreetti deema. Humni gardirreetti ba'e kun immoo leenjii hidhatee magaala isaan keessaa baasne jedhan sana keessaa tarii magaala biraa keessa jira beekadhu. Oromiyaa guutuu keessatti hireen wanti kun babal'atee qabachuu dadhabanii itti dhufuuf deema. Amma dhiyaa Oromiyaa keessatti adamsaa jiru. Magaala keessaa bahee magaala biraa deemeeraa fi bosona deemeeraa wanti beekamu hin jiru. Bosona biraas yoo deeme achitti hiddi kun hillata hin bal'ata. Oromiyaadha hunda waliin gaha. Kun immoo waan isaanitti dhaluuf deemu tilmaamuu nuuf injifannoodha. Gaafa isaan nutti duulani, gaafa isaan nu ajjeesutti gamani Oromoo hin jabeessa, sabboonummaa Oromoo hin jabeessa. Sun immoo deemee gaaffiin Oromoo yeroo gabaabaa keessatti akka deebitu hiree ni kenna. Kanaaf waan amma isaan gochaa jirani gaaffiin Oromoo akka yeroo gabaabaa keessatti deebii argatu yoo godhe malee waan gaaffii Oromoo of duuba harkisullee miti jechuudha. Amma waan tokko kaastee Oromoo qooduu kan jedhu amma waraanni bilisummaa Oromoo karaa kibba Oromiyaa irra jira. Karaa bahaarra jira. Giddu galeessa Oromiyaa keessas jira jechaadha. Waraanni iddoo garaagaraatti jira. Garuu kan isaan amma isolate gochuu yaadaa jiranii dhiya Oromiyaa waraana Wallaggaati jechuu barbaadu jechaadha namootaani. Kuni attamitti ilaaltame waan sana? Look, waan baay'ee si ajaa'ibu waraanni bilisummaa Oromoo dhiya Oromiyaa jiru. Kan ijoollee Oromoo dhiya Oromiyaa keessa jiran qofaarraa ijaarame miti. Waraanni bilisummaa Oromoo dhiya jiru kuni ijoollee Oromoo kan naannoo adda addaa jiran kaabarraa haga kibba baharraa haga dhiyaatu keessa jira. Bakki sun bakkatti Oromummaan jirudha. Dirreen kamiyyuu taanaan kibbas yoo deemte dirree kibbaa ijoollee Oromoo bahaa haga dhiyaa kaabaa haga kibbaa jira. Ijoolleen Walloo jiru. Ijoolleen Oromoo jajjabduu bakkatti wal arganidha beekta. Yoo gara bahaas deemte akkasi. Ijoolleen dhiyaa jiru, wal keessa jiru. Waan waraana naannoo tokkoo qofaa fakkeessanii haasa'an kuni Oromoo qooduudhaaf. Waan dirreen dhiyaa anuma naannoo tokkoo naannoodhuma Wallagga keessaa qofaa godhanii ibsuun suni Oromoon naannoo kaanii akka hin dirmanneef akka itti hin dhagahamne gochuurraa kan ka'edha. Sorry. Kanaaf Oromoon akeeki isaa tokkodha. Hiree tokko qaba. Biyya tokko qaba. Hiree tokko, biyya tokko, saba tokkodha. Kana galmaan gahuudhaafidha ijoolleen Oromoo dirree jiran eessayyuu haa ta'u, bahaa ta'u, dhiyaa ta'u, kibbaa ta'u, kaabaa ta'u, giddu galeessa haa ta'u, hundi isaaniiyyuu akeeka Oromummaa qabataniitti deeman. Yawwa bakka tokkotti xiyyeeffatanii maaliif isaanii humna jiru kana adda baasanii qoodanii tokko rukutanii tokkotti darbuuf. Amma isaan dirree dhiyaatti fokasan godhan center of gravity yookiin immoo lola keessatti gaafa lola loltu nama waa lola sana ajaju bakka irraa komaandiin darbu barbaadde yoo rukutte humna xiqqoodhaan lola sana injifachuu dandeessa jedhaniiti yaadu. Kanaaf amma akka waalta akka center akka nama waraanni bilisummaa Oromoo
shaffisaan guddachaa jiru naannoo dhiyaadha jedhanii yaadaniiru. Kanaaf humna isaanii guutuutiin gara sana bobba'anii jiru. Yawwaa gara sana bobba'an ijoolleen kibbaa fi ijoolleen gara kibba bahaa Baalee fa'aa keessa hunda biraayyuu amma sosocho'uu eegalaa jiru jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaan isaanii center of gravity yookiin immoo waaltaan waraanni bilisummaa Oromoo bakkitti oomishamuu fi qajeelfamaa jiru dirree dhiyaati jedhanii amanuu isaanii irraati beeku. Kanaaf uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo dhiya jiru kan kooti jedhee fudhachuutu itti jira jechuudha. Waraanni sun waraana dhiyaa qofaa miti. Waraana kaabaa, kibbaa, giddu galeessa, baha ka hunda ka Oromoo maraati jechuudha. Kan Oromoof abdii gaachana ta'udha. Yawwaa gaaffiin Oromoo karaa nagaadhaa deebi'uudhaa diddu humna ittiin dirquudhaaf deemamudha. Amma namooti dirree dimokiraasii kana bal'isne jedhan kuni kaleessa waan isaan lallabaa turan jaalala dhiifamadha. Har'a lolatti seenanii jiru. Dirree yookiin dachee dimokiraasii bal'isne jedhan kana yoo cufani hireen Oromoon qabu qawwee kaasuudha. Oromoof filannoo biraadha beektaa. Is another alternative. Oromoon waan kana irratti duuluudhumatu ittiin jiru, itti bu'uutu ittiin jiru. Karaa nagaa yoo deebi'e waraanni bilisummaa Oromoo dirree keessa jiru hojii dhaba. Yoo gaaffiin Oromoo deebite saba hojii dhabuuf by default karaa nagaatti dhufa. Yoo Oromoo irratti garuu roorroon jabaatte, yoo duulli bifa kanaan itti fufe, yoo dirreen dimokiraasii sun cufame, saamamuun Oromoo fi hidhamuun Oromoo gaafa jabaate, Oromoodhaaf filannoon kan jirtu qawwee kaasuudha. Kanaaf dirree Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuu qaba Oromoon. Maaliif filannoo lammaffaa qabudha jechuudha. Filannoon tokkoffaa karaa nagaa. Yoo sun cufamte of ittisuudhaaf gara sana deemuun dirqama taate jechuudha. Kanaaf otoo Oromoon kamiyyuu karaa nagaa nan qabsaa jedhu sunu otoo waraana bilisummaa Oromoo irratti baala buuse, otoo itti bu'u baate, otoo akka humna lammaffaatti kaawwate, otoo Oromoo dhumayyuu hudhachiisa qawween kun akka nagaa eegdu, akka dimokiraasii sana ceesisuu dandeessutti otoo qarate bareedaadha jechuudha. Gaariidha. Amma lamaan tokko laatee amma gara dhumaatti dhufuudhaa fi amma yeroo ilaallu miseensota adda bilisummaa Oromoo iddoo garaagariitti hidhamaa jiru jechaadha. Akkuma isaa durii jechaadha. Waggaa 27 darbe keessa wanti ta'aa ture ammas deebi'ee dhufaati jira. Haala kana yeroo ilaaltu karaa tokko waraana adda bilisummaa Oromootti waraanni banamaa otoo jiru hooggansi adda bilisummaa Oromoo immoo handhuura Oromiyaa keessa kan inni jiru Finfinneetti jira. Hooggansi adda bilisummaa Oromoo kun sodaa keessa jira moo haala kamii keessa jira? Haala kana keessatti akkamitti jiraachaa jiru? Wanti quba qabdu. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo sodaa tokko hin qabu. Adda bilisummaa Oromoo gaafa dhimma kanatti seenu wareegama dhufuudhaa maltu ofitti fudhachuudhaaf murteeffateeti. Uummata isaa abdateeti. Adda bilisummaa Oromoof haalli akkasii haaraa miti. Adda bilisummaa Oromoo dantaa uummata Oromoo waan fedhellee dhuftu kan sharafuuf deemu miti. Humnooti kaan hireen banamte kanaafi aangoo qabannee achii booda furraa waan jedhuun sochii Oromoof gaaffii Oromoo gara compromise gochuutti warra seenan ni agarta. Adda bilisummaa Oromoo sana hin godhu. Rakkoon kan adda bilisummaa Oromoo illee miti. Kan rakkoo dhalchee mootummaadha. Adda bilisummaa Oromoo haqaan deema, uummata isaa abdata, haqa sana uummata isaatti hubachiise, qabsoo kana uummata dhaalchise, yoo wareegama taate illee fudhatee akka qabsoon sabaa kuni galma geessudha hawwiin isaa. Nagaa barbaada. Dhimmi Impaayera Itoophiyaa sun akka nagaadhaan furamtuu ni barbaada. Kanaaf murannoo itti qaba. Karaa hookkaraa fi lolaanii amanaan jiru. Mootummaan garuu waan kana akka
provoke gochaa jirudha. Inni tuttuqaa baay'ata. Dhiibbaa hedduutu jira. Dhiibbaalee sana hunda isaaniiyyuu obsaan tasgabbiidhaan uummatallee tasgabbeessa amma yoonaatti tasgabbeessa karaa dhumti nagaa sun banamtee uummanni Oromoo karaa nagaa sana akka deemudha hawwiin adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Yoo karaa mootummaa filannoon biraa dhufte immoo wareegama dhufuu fudhachuuf qophii ta'u ammoo sodaa tokko illee hin qabani uummata abdatu haqa qabu yoo wareegamanis bilisummaadhaa fi uummata kanaaf wareegamanii yoo injifannee Oromoo bilisummaattis ceesisne waan bareeddu waan dinqisiifamtudha jechuudha. Kanaaf sodaan hin jiru. Hojii isaa sirnumaan gaggeeffataa jira. Danqaaleen hedduu akkuma jiran ta'ee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo dhaabasaa irratti ololamaa jiru yeroo kana. Olola kana irraa ittisuutu irraa eegama. Addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa dantaa Oromoo tiksuudhaaf bakka sana jirudha. Jaarmiyaan kun yoo jabaate uummata Oromoo kana baate uummata Oromoo kana waliin hiriirsee qixa tokkotti sossoosee humna godhee dantaan uummata Oromoo inni guddeessi akka kabajamuuf gochuu ni danda'a. Halagaan yookiin immoo mootummaan EPRDF fi warri kaan warra sirna durii deebisuudhaaf barbaadan hundi isaaniitu addi bilisummaa Oromoo laafee uummanni kun diigamee gargar bahee dantaan uummata kanaa akka hin tikfamnee fi dantaan kan isaanii akka tikfamuudha barbaadu. Uummanni Oromoo saba guddeessa. Sabni guddeessi kun yoo dantaa isaa tiksifate warri saba kana saamuu baran, saba kana ergachuu baran, saba kana hacuucuudha baran dantaa isaaniitu guddoo miidhama. Kanaaf sanarratti akka addi bilisummaa Oromoo hin jabaanne ni godhu. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo uummata isaanii abdataa sodaa tokko hin qabu. Hojii isaa haga keessatti socho'uudhaa danda'utti sochoofachaa qajeelfachaa jira jechuudha. Gaarii amma gara isa dhumaati kuni dhiifama yeroo illee sirraa fudhateera. Filmaata dhufuuf maal qophii qabamoo haala amma jiru kana keessatti disirraapti ta'eera. Yaadi isaanii maalitti jiru ne? Ishee kana naa himee teeddasii booddee yeroo gimma. Gaarii adda bilisummaa Oromoo haala rakkoo kamuu keessatti waa raawwachuu ni danda'a. Otoo loluu dhimma nagaa yaaduu ni danda'a. Otoo lolamuu dhiifama. Otoo lolamuu waa'ee nagaa yaaduu danda'a. Haalli biyya keessaa akkaataa dhiibbaan amma jiru kana keessatti addi bilisummaa Oromoo akka karaa nagaa sana abdii kutatu tattaafachuu ni jira. Addi bilisummaa Oromoo garuu of kennisa nagaadhaaf qaburraan kan ka'e naannoo adda addaatti waajjira isaa banatee uummata isaa waliin mari'achaa jira jechuudha. Filannoon dhuftu akkam taati isa jedhu murteessaan akkaataatti mootummaan sun tarkaanfii inni fudhatudha. Gama keenyaan nagaadhaan uummata keenya waliin taanee keessatti hirmaanna abdii jedhutu jira. Gama mootummaatiin garuu tarkaanfiin amma itti deemamaa jiru adda bilisummaa Oromoo tuttuquu, dhiibuu, olola irratti oofuun sun ni jirti. Hawwiin gama keenya nagaadhaan gara filannootti deemuudha jechuudha. Gama mootummaatiin immoo dhiibamuutu jira, galmeeffamuu diduu faatu jira. Sanarratti jabinumaan uummannis waan kana dhiibee addi bilisummaa Oromoos obsaan keessa darbee gara filannootti otoo deemamee gaariidha. Mootummaan kanarratti otoo biyyittii gara jeequmsaatti qajeelchuudhaa baatee nagaa kaleessa nan hawwa jedhee lallabaa ture. Sanaaf of kennee otoo
lola hin labsiin loltuusaa of duuba dachaasee uummata caqasee abbootii gadaa fi warra siiqqee hundayyuu caqasee nagaadhaan ammas adda bilisummaa Oromoo waliin taa'ee haasawee gara filannoo kanatti wanta nu deemsisu irratti otoo hiree banee gaariidha jechuudha. Amma fedhiin gama mootummaatiin dhibuun gama keenyaan nagaadhaaf of kennuun kuni kanuma gidduu jira jechuudha. Filannootti deemuun ammallee kan murteessu fedhiin gama mootummaatiin jirtu fedhii mootummaan dachee dimokiraasii bal'isuudhaaf qabu sanarratti of kennisa qabu sanarratti dhararaate jechuudha. Garuu gama keenyaan of kennoo yoo filannoo kana keessatti illee hirmaanne uummanni keenyi nu filuudhaaf akka deemu ka irraa abdii qabnudha jechuudha. Mootummaanis sababa kana beekuufidha keessaa dhiibaa jira jenneeti ilaalla jechuudha. Egaa daawwattoota keenya jaallee jireenyaa guddataa hedduun galateeffadha. Haasaa isaanii irraa isin hubannaa garaagaraa akkasiin argattan baay'een gammadaa. Adda bilisummaa Oromoos nagaadhaanii waliigaltee duraa fiixaan baasuudhaaf akka irratti hojjetu nu hubachiisanii. Kanaaf hubannoo kanarratti uummati keenyas immoo dhiibbaa gochuun karaa dhaaba lamaaniin iyyuu barbaachisaadha. Karaa biraatiin karaa mootummaanis ta'anaan namni dhugaa qabu waa hin baqatu jedha. Namni Oromoon dhugaa qabaatanii jennaan karaa saatalaayitii keenyaatiin isaanis dhiyeessinee yaada isaanii dhaggeeffachuu hin barbaanna. Akkasuma ta'uufis immoo kun